السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ قافين قبل أيه. أبانكو في أبوليتكو سوناني بيبكيرونا جلادو أني أيه. يونا ما بيجالي بكا قبري ثاني ديمي داوتشو كن زيارة نندندا ندنديس ربو وفي مالي في كونكون برباجس مالي ديارو ندنديس. نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت. دبرتي دراني دوركي إيغسي زيارة جي رسول صلى الله عليه وسلم عليه زيارو دنديسا خلاص أكسي. هاي أستاذ قالتوما ربو مريكي سنبودي. آمين آمين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الو سلاقة شيخ كم فيا كيسني خير الحمد لله. غافين كبا كانن جروبيا همباتي وراني بيجرو برجرو صلاتني يهودا إيه زي هتاد لبنان دبي هي جركني مو يمني دا غبن صلاتني ما دمن تنكي سن مو جنان يهودا انا عندنا أيه وفين صلاتني غرو انا صلاتين نان جدني يعني ديني كنتم بواني وان جر قلن كان له نيات وفي قلب قال مثاني كو له وانا جايبا ويتي وانا كما جايبني وانا كما قال لي يعني يرو قلني اككينيا تفكينيا نمني كيني نفسي رابو زمتي يرو قلن زم جلني اكس لبو ماشي كان اكس باسني ايغو ما باسني يچكا اكوان دوتي ايه kalma sani kana yonya da hinta umiti sirritti yoo qalan umaara koon qabu yoo sirri qalan akka gartee onnetti hokkeedhaan able wa isa bakkee kana maaf nyaatanii suuqirraa sabita maaf nyaatanii yoon jedhu haraamaa nuuf hin ta'u jedhu fakkeenyaaf suuqirraa bagaalaarraa bitattanii maaf nyaatanii وانا كلكو كنا وانا كفوني كنا ينجلو حرام دانو فين توجب ايه إنيانو جانا رامي إنيانو حرام نو فين جرا كنا برا يوجد دعارو تيني كوت نمبوان يعني اللي نياتا جرا كلام كنا هنيا تو يو برا يوجد جرا كون كوم تي كشريات أتي نما إسلام أبيرا دلقو تورا جالا تورا سيويا تيجي مالف سيفيس غاري متي نمو مسلمة تورا سيويا نمو إسلام أبيرا نو ديني كوت نمبوان يجرو كنا ورشيا أبيرا دلقو نجنك أتي على كل حال والله أعلم دين كتيرتي جبادو يودن ديسي جيرادو مسلمة برجالي أكسي والله أعلم إن شاء الله جزاك الله خير ربنا مبارك اسمها إن شاء الله أيه غلط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بابا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا جان جرا كنا كم جل. خير الحمد لله. بابا أنجا فين كابو برو يا دين كابا كمينا بلي يانكي يا كان يجيم برد بابا فين كابا. أيه. نافع يوم تو دبدو. مال دبجو بيت. komiin qaba warruma wajjin baradhu kana warra komentii barreessu ammas yaadan qabaaf naaf eeyyamtu ayyame dubbad tokkoffaa komiinan qabu yeroo isin barsiiftanu
maaliif komantiin biraa as jalatti walii deddeebifamee barreeffama. Fakkeenyaaf amma yeroo tafsiira ganama barannu jechuudha. Isa qur'aana silaa zimmi jedhamee dhaggeeffatamee itti fayyadamu dhiifameeyyii waan biraa siyaasaa biraa jechuudha as jalatti barreeffamee oofama. Kooppii walii godhanii walitti deddeebisu jechuudha ijoolleen. Namni dhaggeeffatee seeraan itti fayyadamuudhaaf dhufee taaru hanga qaba jechuudha. Kanaaf kun maaliif barbaachise? Eeggadda gaafatiin tafsiira waa'ee saree guddisanii ittiin qabatanii allollachuu sanarratti jechuudha. Waan jarrachi jalatti barreessanii walii deddeebisaa turanii wallaahi hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Waa biraatti tafsiira godhanii hiikanii jechuudha. Nagaama miti baabaa? Dhaga'ame. Kanaafuu qur'aannoo gizee qara hamu callisaa dhaggeeffadhaa nuun jedha rabbiinis. Ammootu immoo inni isin barsiisaartanu isin yeroo keessan guddanii utuu waa biraa dhaqxanii kitaaba biraa dubbiftanii barumsa biraa dabalattu isin numatu wallaalummaa keessatti hafa malee isin nuuf jettanii of qabdanii rabbiif jecha erga isin teessanii kara kayriitti nu waamaa jiraattanii nummoo isin jala teenyee maaliif waan biraa haasofnee qur'aana kana dhaggeeffachuuttis baanee ajiriis dhabne maaliif maasiyaa biraa deebinee gallaa akkuma nama kitaaba banatee taa'ee sheeka biraa dhaggeeffataa jiruutti yoo adaba godhannee dhaggeeffanne maal qabaa jechuudhaan barbaadaa ijoollee obboleeyyan kiyya nan koo mataara kana komiidha wallaahi jecha dheengadda jarri barreessan yoo kan kaasee himu ta'ee baaba akkasinitti mufattan hin barbaadu gorsuu keessan hin barbaadan kan mufattan sun keessan kana kaasee himu ta'eeti kanaaf isin hin barsiisaartanii asii komentii dubbisaan jirtan jechuudha. Osoo dubbiftanii wallaahi hedduu nama aarsa garuu. Kan kaanii yeroo hundayyuu nama hordofaa ni dheengaddaa immoo nama balbalche. Yaa kanaa musta godhatanii dhaggeeffatan akka ittiin kanu daqiiqaa tokko lamaaf illee hunduma keenya akka boosisan nan barbaada kanarraa jechuudha. Ammas kan lammaffaa immoo gaafii nam tokko gaafate nu hunda keenya fayyada asirratti hidheeta yaada. Fakkeenyaaf yoo waa'ee karaa nam tokko gaafatee jiraate kan taa'ee dhaggeeffataa jiru gaafiin sun yoo wal fakkaate achumatti itti fayyadamee maaf hin deemne maaliif adda addaan hunduma kana dhufee gaafata. Waa'ee kun gaafii biraallee gaafanne ahkaama biraa gaafannee barachuurraallee jechuudha dubbachuu nama bisaara. Yoo xiqqaate gara waggaa afuriitii ol waa'ee dhuma nikaa kanatu gaafatama jechuudha irra deddeebifamee. Kan isin waraabdan amma fakkeenyaaf leebii sa'aatii tokko waraabdan keessatti waa'ee nikaa wal fakkaata 3-4 oltu dhiyaata biyya guyyaatti jechuudha. Kanaaf ijoolleen yaadan qabaa fi akka nu gorsiisan walumatti qaba jechuudha. Ni dhaga'ama. Wanni jiru beektaa maal seeta yeroo hedduu hatta yeroo tafsiira barsiisus quraana irratti garteen dubbatina koomentii illee barreessina hojii tafsiira. Facebook kana keessa marata dhufa jerjera dhufa qabbanaawaa dhufa oowwaa dhufa sigalee magaalaan tun magaalaa TikTok Facebook ni akka tokko nama kanatti iyyineetti dubbannee firraa dhiifne nama dhibbata ka keessa namni tokko yoo fayyadame jennee firraa dhiifne sigalee jira yeroo hedduu dubbanne itti himne karabbi gartee fayyachisiisee ka tafsiiraas nam lama sadii irraa qaree namni lama sadii irraa fayyadame ni gaya gaafiif deebiis amma reefuun tana madda eeguma waa xiqqoo dura gaafiin tun amma dura gaafatamte maatana gaafatte viidiyoo laaltu yennaan maal jette ana rumaan seeneette sigalee kaan amma kaan kalaayii fi quban qabne himumarraa dawwala sigalee malaan irra guddaan akkas soo duuba maal goonare rakkoon sanii jechuudha kanaafuu inshaallah yeroo hedduu kanallee numa dubbannaa rabbi gartee alaafisu manni goon hin jiru. Inshallah amma warri astaanii caqasaa jiranu kun yoo sagalee bicuutiitiin akkas gizee ijoolleen durbaa dawwaltu kun faatee jimmaatii kun faatee arsiitii kun faatee akkasii muummadoolee maqaan itti babaasanii jechuudha. Kaanii waan biraa oofu yoo kan gaafii ofirraa biraa fakkeessee gaafate barumsa ammaatu siinuu dalage malee inki jibde malee akkas jedhanii haasa'u jechuudha. Kanaaf isa isin haasoftan illee irraa fayyadamuu dadhabaarra jechuudha. Bar ammaatu siinuu faatee jimmaa jechuun jiranii barsiin jee bar
usaa dhiisaa waan kana uummanni qinqiin ni beektaati bineensa qinqiin jaalii tokko jira argeet qinqiin jenniini xixiqqaasi nyaata sigalee warri koomentii kan kun taa'ee dhageeffachuu danda'u harkaan nyaata sin dhiisan sigalee kaayyoo dhufee faatee gartee arsii jaa kaan dhufee faatee argeeti jaa kaan faatee jimmaati jaa taan gartee faatee shawaati jaa kaan faatee wallaggaa jaa sigalee in dhiisan soo duuba ummata kana argite ma wallahi niin argaa bar daddabne firrumaa itti dhiisan laal maraataas rabbi haa fayyisu beeytaa gandi maraataa eeysa jennaani tiiktookumaa fi feesbuuka gandi maraataa amaanu'eeli beek amaanu'eeli asitti maraataa haaree qeebalaa olla guyyatti kanaafuu maal godhuu dandeenya rabbi haa qajeelchu nuuf isaanis walumaanu inshallah annuma tokko nu yaadachiisuma daqiiqama tokko eegamtanu nu himaatiitti inshallah rakkoon qabuuti rabbiin nuuf halaafisu hunda keenya umurii keessa rabbiin nuuf fadhiyeere taate inshallah galatoomayye jazakallahu khayr ayye assalamu alaikum wa alaikum salaam wa rahmatullah hello ayye assalamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله. يا عبد المجيد. شيخ قافيتك وقبا. أيه. مجاتك كتو ثلاثة كفوليك. أباني نكايدو في جدر. أيه. yeroo sanatti qaadii fuudhee hogga deemu qaadii hogga dhagu qaadiin cufaadha barri sun ji'a maskaramii ture. Barri san ji'a maskaramiidha. Wayita'e abbaan didee qaadii fuudhee geesse qaadiin cufaadha duuba maal godhare badii didee laga jechuudha. Kanatu rakkoo ta'e akkam godhama amma sanatti wajjin jiraate. Unoo tanaan jaame hangasii wajji jiraate hayyee. wajjin jiraate organtanaas abbaanni kaayiduu didee manguddootti fuudhee dadhabeetuma kan booda intala ofirraa galche. Wajjin jiraate eegas booda ofirraa galche intala. Kanaa bar illaa tafaalu takuun fitnatun fil ardi wa fasaadun ariidii rasuulli salawaatu rabbi salaamu alayhi jee amam meeqa dura sigalee idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawwijuhu aboo namni diin qabu namni akhlaaqa bareedaa qabu wayta intala dhufee isin gaafate intala kannaaf illaa tafaalu yoo akkas hin dalayne immoo yoo intalan kannine takun fitnatun wa fasaadun ariid takun fitnatun fil ardi wa fasaadun ariid fitinaatta fitinaan san isin jala deemu inni badiiti dalagu haraamitti dalagu diqaalaan galu utti ulfaa'u tana sigalee yoo gartee abbaan didee sigalee akkaataa didee gaafatan manguddoo gonni ija maaliif akka dide sigalee miskiina jechuuf dide moo shanyii warra maarreeti jechuuf dide moo maaliif didee laalan yoo waan inni dideef gartee waan shari'aa khilaaftu taate dhaggeeffadhu naa obsi yoo waan inni dideef gartee waan shari'aa khilaafu taate faallaa shari'aa taate achitti ulamaayitti himanii sheekota gandaatti himanii sheekonni gandaa murtii godhee sigalee abbaa godhi janiin abbaa yoo dide akaakoo abbaa gartee abbaa abbaatiin godhi janiin inninis yoo dide obboleeysaan ilmaan godhi janiin obboleeysasiitiin godhi janiin kuncufti yoo dide abbeeraadhaan adeeraan godhi janiin yoo didan fuuranii gartee gara qaadii geeysan kana achitti gartee qaadii fiiganiituma gartee qaadii biraan dhaqanii kan warra kanaas hin gaafan qaadii biraan dhaqanii qaadii yoo qulfii ta'e wajji rafuun tun ta'e isaa dhufte abbaa intala namaanuma deebisuu malee akkasii obboleessa. Kun hunduutti guuramee ni dide gaa kun hunduu ni dide. Kun hunduutti guuramee waa itti guurame. Itti guuramee kun hunduu sheekni dhaqee manguddoon dhaqee maatiin akaakayyuun intalaa hidhamtu jennaanin ta'uu inni duje naafa galchu malee jedhe gaa san booda waqtii sanatti qaadiin cufaa ture finfinneen ture achirraanii naafa galchu malee jennaan wajjin jiraadhe ta'ee deebise anarraa maal ta'e gamamma. Sirraa wanti eegamu ta'ubadhu gama rabbii deebii hundi eegatti guuramee didan duubaati waan biraa jiru mayi alaa kullee alatti imma waan gootu inshallah ta'ubaa gama rabbii deebii
وانت ديبيس ان شاء الله يا في لما دامو مسجد بوكين جرا مسجدني في اللفيتو وبكا قبلة جرا وياجي ماتا يوني تكتي صلاة مالكو كبا ديمو دافي أكو شوتا صدارا إذا ديو صلاة ركو كما مسجدين بوكي كجرا فولدورا كي يجرا مسجدني بوكي فولدورا كي ati eessa jirta ati mana jirta bakkuma duuba jira masjidni fuuldura kiyya jira yooni jaratti dhaqee salaata guyyaa jimaata rakkoo qaba manuma kee teesseetti ciidhachuu deemta maali yoo dhayitee masgiid sodaa shoortaati gaa sodaa shoortaa way ajaa'iba مسجد ولك إن شاء الله شرطة ربي سرايك مسجد ولك آمين آمين مريد هذا أستاذ كينا جزاكم الله قال توبة أيه ربي سرايك بوكي 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 يا بوكي أيه السلام عليكم أستاذ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نجيا فيا الحمد لله جافي أستاذ أيه أبا مناكي يعني زي وأي ولدت بني وما تقرتي أكيد كان بود أنا عادتيا تستدعون عنجد أتي أما بودا كهادتيا تجي إيه أتي كان بود أنا عادتيا أكهادتيا تي عنجد دوبو duuba booda mootu takka turee deebi'ee ani yeroo san dhaaree jedhee kanaafuyyuu kuffaaraa baasan jedhanii isa hin baasaa naan jedhe. duuba kaffaartaa baaseetu hin baas. wayisitti hidhaame. hin eda'amne biyya jirraa. akkas. kaffaartaan baasne na dubbisuu barbaada bilbilaan immootu ani immoo. bilbilaan si wajjin haasa'uu hin danda'u jedheetiniin bilook godhee kaffaartaa baasu. Kaffaartaa baasi jeen kaffaartaa baasi baatiin lama gabra bilisoomsaa yoo gabri bilisoomsu hin jiraanne baatii lama ol jala soomanaa yookaan miskiina 60 nyaachisa kaffaartaa baasi jeen yoo bira jiraatte itti hidhaamuu hin dandeessu hin danda'uus itti hidhaamu hatta asitti gartee as siqee sin dhungachuu illee hin danda'u dhorka hanga kaffaartaa baasu akkas. Amma biyya walitti hin eda'amne bakka walee natti haasa'uu barbaada. Natti haasa'uun hin danda'amuu miti ree haga kaffaartaa kana baasutti in akkuma jedhe san yaani isaa. Haasa'u asitti haasa'u jaalalaa immoo jalaatitti. Hanga sun wallaahu alam. Haasa'u jaalalaa haasa'e. Baasiyyiin dura kaffaartaa. Gaafila. Ayyee. Gaafii lammaffaa. Duuba. Hello. Ayyee. Bukkee duuba isaa jeenaa jee. Aya. Maal jette? Fakkeenyaaf jechuudha abbaan manaa sa'aatii barbaade haadha manaa isaatti qanani'uu danda'a ka jedhu kana warruma dhiiraatti jedhamu kitaaba tokkos jedha. Maal jette? Abbaan warraa tokko haadha manaa isaatti sa'aatii barbaade itti qanani'uu danda'a ka jedhu kana kitaaba tokkos jedhamu warruma dhiiraatti tokkos jedha. Maal seete abbaan manaa haadha manaa yoo uzuriin qabaanne wajji rafuudhaaf itti hidhaamuudhaaf yoo inni yaame diduun qabduudha. Hadiisi rasuulli salawaatu rabbi islaam alayhi waan jee waan garii beeyta waree dhiirtii ijjattuus firraa eega. Amma hadiisni waan jee rasuulli salawaatu rabbi islaam alayhi dubartii takka abbaan manaa firaasha isaa irratti wayita yaame diduun qabduudha. Yoo uzrii qabaatte malee uzriin san yookaan dhiinitti jiraachuu yookaan dhukkubsachuu. Yookaan yoo dadhabdee aboo warana dadhabbii qabaati inshallah boru yoo etteeni suma rakkoon qabu. Si galee deemnurraa si etteetuma lolin. Yoo immoo biddeena tubuusu jiraattellee fakkeenyaan haajaa yoo qabaate alaa dhufee. Si galee rasuulli salawaatu rabbi islaam alayhi gaaf tokko intala takka gartee akkuma kana jeetti intala takka arke. Wayita arkee dafee dhufee Zainaba moo eenyu dhufee gartee itti hidhaame jechuudha. Dhufee guyyaa keessa wajji rafee deeme. Si galee?
waan isin jiru sigalu jira Eh, sigalu jiraame Naam. tokkoon keessan gizee waan akkasii agartan sigalee takkumaati achi dhaqaa agartee jaatii teessanitti daamaadha wadi guyyaa cufa waa eegaa oloore sakasaaraa jechuudha Oh. tanaafuu amma ogguusan dhaggeeffachuu tamoosa maadaamiin haasa'u jirtu Sin dhagaa Ustaz. nga dhageessa hayyee tanaafuu amma rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi gizee gartee deemee dafee mana dhufu san wayita gartee inni wajji rafuu fedhe wayi diddee hin dinne takka san akkas dubartiinoo wayita feeteo innillee diduun qabu jechuudha silaawu dubartiin nin fedhaa akkana afaan hin jettu xabiyaa isiirraa wayita tottolfattee dura deddeemte immoo muummad beekuu qabaa jechuudha jaarsi beekuu qaba koomeentii irra kannee beekuu qaba Okay. akkas Fakkeenyaaf amma abbaan manaa kiyya salaata subii irratti yeroo mara sa'aatii azaanaaf daqiiqaan 5 haftu itti hajama jedhee yeroo mara salaataaf fuute isiin kaate sa'aatii san yoo qabe sa'aatii san isiin immoo lakki ani salaatuu hedaa jettee yoo abbaan manaa isii kana gammachiisuu didde hoo yeroo hunda inni yoo akkasuma godhe. salaata azaanuu deemu maaliree ajaabaatu daqiiqaa 5 gizee azaanuuf Irraa wayita san hirribaa ka'a. Beekee bara. Wayita san hirribaa ka'a. Beekee. Isiin immoo wayita san ani salaata jetti wal qabanii wal lolan iddoo kanatti yeroo hunda. Yeroo baay'ee wanti kun. wanni jiru beeyta waan takka beek azaanuuf gizee daqiiqaan 10 hafe daqiiqaan 5 hafe isa ajaabaftee salaatuu numa dandeessi qaama dhiqattee akkas Daa'immantu jira daa'imman hirribaa ka'anii hin ta'u qa'a ustaaz. jechuun gaa akka mijaa'utti ta'uu qaba innillee humna gartee akkasiisan gartee wanni san godhuun hin ta'u irra walii galuma si galee amma dubbiin Naa gale garuu yeroo hunda namti kun akkana yoo ka godhu taate isirra rakkoon jira moo isarra isitti itti gaafatama waan jedhuun na dhibeetii dhiifama. gaafii hamtuu gaafattee bara alaa kullaal isiin diduun qabdu akka mijaa'utti ilmoos mala gootee waan inni jedhu godhuun isirratti dirqama garuu innillee gartee san duratti yoo gartee yeroo san duratti suutatti himi san duratti gartee odoo salaanni hin geenye durarratti gartee haa ta'uu hujii atillee numa gorsi akkasii bara waluma galtee walii galu sigalee akkas godhe haa Hayyee inshaallah. ayye Hayyee inshaallah. ayye galatoon Galatoon. ayye السلام عليكم أيوه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يا أخي؟ نجاكم فيا لكي رت نشوفن سلبنا مي بر ونكون أحكام قافت ركون قب أحكام قافت وان قرتي قافت دبي سوفين بغاري أكس يون ديده أكمي سلام نجيه يون ديده إيدا سيقول صلاة الرجرتي ونيدا نافو قافي بريدا قافت وان قافت دبي سوفين برباجيسا ياوز يوم قرتن شيكوتا قرتي عربا دبرتي عربا قافت دبرتي سومالي ديس قافت namni gaafachuu rakkoon qaba ayyee Sagalee kannaa qabuun dandeessaa? ha Sagalee kannaa qabuun siin mijaa? daqiiqa lamaaf qofa mijaawa daqiiqa lamaa aloo hin majjaawu Hayyee tole gaamina kannaa qabida. Wallahi sheekha waggaa 5 fayyaa utuu yaalu haqaa wal marraatti argatte. mee dhaggeeffadhu waggaa 5 haa ta'u daqiiqaa 2 hunnaan aboo isin jiran daqiiqaa qaba daqiiqaa 2 hunnaan sumarra cufu gabaabsitee daftee gaafatta gaafite khalaas dafii gaafadhu daqiiqa qabna gaafadhu dafi maaliin inni eessa jira bika biraa jiraanne into no into abadan akkamitta wanni kun bar video bar wanni kun bar video da abadan hayan jiin ingarsiisin
jaarsa kee ta'us akkas si dhagaya siin dhagaya bar siin dhagaya si dhagayuutti hin jira nan dhagaysu na dhagaysa hello carraa keeti gaa jirne bakka